Gaafii keessan irratti tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Conventional war kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Conventional war kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata, guyyaa siviilii ta'a, uummata wajjin oolaa, waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu, odeeffannoon argata, nama dubbatu ilaala, galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsu.